Inni tokko bilbila isaa nuuf bilbilee jalaa kaasuu yoo barbaanne osoo paatarni bilbila keenyaa hin banin ufumaa isaatii wayita iskiriiniin keenya banamutti bilbilli isaas akkaataa itti jalaa ka'uu danda'u akkaataa itti hojjechuu dandeenyu viidiyoo kana keessa waliin ilaalla. Qabarratti erga haala kanaan bilbila keessan jala seentanii sitiingii bilbila keessanii jala dhayxuu jechuudha yookaan bakka sitiingii keessan jala erga seentanii booda bilbila keessan irratti haala kanaa isinii dhufa gara oleetti harkisuudhaan isa advanced features jedhu jala ni seentu jechuudha. Advanced feature jala erga galtanii booda isa motion adjusters jedhu kana ni tuqxu. Sana booda haala kana isinii dhufa lift to wake jedhu kana on irra gochuu qabdu jechuudha. Silkiin keessan akka iskiriiniin bilbila keessanii wayita ol banametti ofii isaatiin jalaa isiniif kaasuu danda'a. Haala kana itti fayyadamtu. Sitiingii isa lammaffaa keessatti fakkeenyaaf appilikeeshina tokko barbaannee saffisaan yoo argachuu dhabne akkaataa itti argachuu dandeenyu sitiingii kana keessatti waliin ilaallaa jechuudha. Sitiingii keessan jala erga galtanii booda gara oliitti ni harkistu jechuudha. Ammaanii bilaak moodii irra jira waan ta'eef yookaan daarkii moodii irra gara oliitti harkisaa jechuudha. Erga adii irratti geeffadhe gara olii erga harkisee booda advanced features jedha. Akkuma sitiingii kaaniiti advanced feature jala erga seenee booda side button jedhu kanarratti inni tuqa jechuudha. Yookaan isa bakka side button jedhu kanarratti erga tuqee booda haala kanaan naaf fidaa jechuudha. Ammas kana jalqaba ufii kaameraa irra jira jechuudha. Quick launch kaameraa ka jedhu kanarra jira. Amma dabile yoo tuqne jechuudha. Side button isa dabile yoo tuqne bu'erkee isa bilbilaan bannu kana yeroo tuqetti amma kaameraa banataa jechuudha. Ufii isaatiin kaameraa irratti deebi'a jechuudha. Haala salphaa kanaan argattu. Isa ammoo open app ka jedhu kanarratti yoo tuqxan application achi keessaa filatuudha yookaan ifaa irratti deebisuu dandeettu. Application feetan irratti filachuu dandeessu jechuudha hordoftoota keenya. Fakkeenyaaf jala seenee open app erga godhee keessa seenee booda amma ifaa filadhee jira waan ta'eef kabiraa irratti filachuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf imo irratti nan filadha. Fakkeenya amma side button isaa dabili yeroo lama tuqa kun ufii isaatiin imo saffisa haala kanaan bakka jirutti naaf fiduu danda'a jechuudha. Akkasuma application biraallee irratti hidhuudhaan fayyadamuu ni dandeettu jechuudha. Sirriitti isin fayyada jechuudha. Sitiingii kana itti fayyadama hedduu takka isin fayyada. Fakkeenyaaf amma ifaa fayyadama jechuudha. Baay'inaan flashlight irratti deebisaa jechuudha. Flashlight kanarratti hedduu isin fayyada jechuudha. Fakkeenyaaf halkan dukkana wayii keessa yoo jiraattan side button kana yeroo lama wayita tuqxanitti ofii isaatiin isin hojjeta jechuudha. Sitiingii isa sadaffaa keessatti ammoo one handed mode dha. Akka bilbila tokko fakkeenyaaf ofii isaatiin yeroo sadi button kana yeroo sadi tuquudhaan haala kanaan akka bilbila xiqqootti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Akka bilbila xiqqoo tokkotti fayyadamna bakka feene fidachuu dandeenya jechuudha. Haala kanaan olii gadi harkisnee gara feenetti fidachuu dandeenya jechuudha. Akka bilbila xiqqaatitti fayyadamuu dandeenya. One handed mode dha. Haala kanaan fayyadamna jechuudha. One handed mode kanas haala kanaan itti fayyadamtu. Inni itti aanu motion adjusters ka jedhu kana jechuudha. Motion adjusters ka jedhu kana jala seenee isinitti agarsiisaa jechuudha. Fakkeenyaaf isa gara oliitti argamu motion adjusters ka jedhu kana erga keessa seennee lift to wake ka jedhu kana qara isinitti agarsiisa. Isa jalqabaa irratti jechuudha. Inni itti aanu double tap turn on screen jedha jechuudha. Wayita screeniin keessan cufaa jirutti jechuudha. Yeroo lama dabili yookaan yoo tuqxan ofii isaatiin screeniin isaa nuuf kaachuu danda'a. Haala kanatti fayyadamnaan viidiyoo biraatti ol deemuu nagaan ta'a.